Harka fuuni nagaan waaqa jiraataa isiniif haa ta'u kabajamtoota maatii waaqayyoo kanneen idila addunyaa keessa teessanii sagalee mootummaa waaqayyoo kana kallattiidhaan dhaggeeffataa jirtan akkasumas ilaalaa jirtan hundumaaf nagaan waaqayyoo isa jiraata lafuma jirtanitti isiniif baay'atu obboleessa obboleettii koo maadhaamsa sagalee mootummaa waaqayyoo kallattiidhaan siif ga'uuf as istuudiyoon jira ogeessa kaameraaf teeknikaa keenya biqilaadhaa wajjin amma istuudiyootti argamnee jirra. Akkuma amaleeffatame sagalee mootummaa waaqayyoo bakka tokko isiniif dubbiseetan achumaan dhaamsa waaqayyoo sagalee kana wal qabsiisee keessa koo kaa'e isinitti himaa yeroo sagalee kana dhaggeeffattu obboleessa koo obboleettii koo dhaamsan isii qabu tokkotu jira akkuma kanaan dura irra deddeebi'ee jedhu akkuma kamittiyyuu jecha dhaga'aa yookaas lallaban dhaga'aa yookaan waan mateen dhaga'aa jette yookaan dhageessu taate dogoggorteetta. Garuu reemaan afaan waaqayyoo keessaa bahu tokkittiin jireenya koo bara baraan hin geeddara jettee kan dhageessu yoo taate garuu dubbiin afaan waaqayyoo keessaa bahu tokkittiin bara baraan jireenya kee akka geeddaru ani nana mana ofii kiyya irratti illee argee isumaan jiraataa jiras waan ta'eef dubbiin afaan waaqayyoo keessaa bahu tokkittiin jireenya dhalootaa bara baraan geeddara bara. Akka kana jedhe Yesuus gaafa guyyaa 40 falkana 40 lafa onaa sana keessatti erga tsoomee booda seexanaan utuu qoramuu gaaffii jalqaba isaaf dhiyaate tokkotu ture. Gaaffiin jalqaba isaaf dhiyaate immoo akka kana jedha. Ati ilma waaqayyoo yoo taate seexanatu dhufe. Ati ilma waaqayyoo yoo taate maarree dhagaa kana daabboon gootu jedheen. Beelofteetta waan ta'eef dhagaa kana daabboon gootuu gaafa inni jedhuun akkas jedheen. Namni biddeen qofaan hin jiraatu jedheen. Maaliin jiraata malee dubbii afaan waaqayyoo keessaa bahu hundumaan jiraata malee jedheen. Argitee kiristiyaanni tokko dachee kanarra jiraachuu kan danda'u waan qabuun osoo hin taane waan hin qabneenis osoo hin taane dubbii afaan waaqaa keessaa ba'u tokkittiidhaan jireenyi kiristaanaa hoogganama bara. Kanaafiyyuu dubbiin sagalee waaqayyoo amma gaafa si bira ga'u dhugaan ati beekuu qabdu isa kana sa'aatiitti sagalee kana dhageessutti akka kana jedhe dhagaye. Dubbiin afaan waaqaa keessaa bahu kun na jijjiira jireenya koof hooggansa sirriidha. Dubbiin sagalee waaqayyoo afaan waaqaa keessaa bahu na jiraachisaa jedhee dhagaye waaqayyoos akkuma amante sii godha. Macaafa qulqulluu irraatii bakka tokkoon dubbisa akka kana jedha Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 19 kaasee. Guyyaa jalqaba torbaniitti gaafa sanbata guddaa sana galgala bartoonni Yihuudoota waan sodaatanii fi mana cufatanii taa'an. Yommus Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabatee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Kana erga jedhee booddee harka isaa lamaanii fi cinaacha isaa isaanitti argisiise. Bartoonni goofticha arganii gammadan. Yesuus ammas itti fufee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Itti fufee immoo abbaan akkuma na erge ani immoo isin nan erga jedhee isaanitti dubbate. Kana jechaa hafuura isaanitti baafatee hafuura qulqulluu fudhadhaa. Cubbuu isaanii kan isin dhiiftaniif cubbuun isaanii isaaniif dhiifameera. Cubbuu isaaniitti kan isin hin hiikne cubbuu isaaniitiin hidhamaniiru isaaniin jedhe. Dubbii kana akka waaqayyo nu ibsuuf lafuma jirtu jiraattee taabileetii keetiin moobaayilii akkasumas kompiitara keetiin yuutuubii irraa satoo chaanelii irraa kamirraayyuu na hordofaa jirta innaa ta'e nama waaqayyoo lafuma jirtu jiraadhuuti sodaa tokko malee yeelloo tokko malee ija kee walirra buufadhu waaqayyoon isa jiraataa siifan kadhadha. Qulqulluuf jabaa qajeelaa bara hundumaatti takkaa aangoon mootummaa keetii hin jijjiiramne. Waaqaaf lafa kana uumtee hooggansa addaa taatee bokkuu qajeelummaatiin waaqaaf lafa uumamu hundumaa kan dursitu ati waaqayyoo keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo baroota keessatti dhaloota kaaftee dhaamsa kee karaa dhalootaan ga'aa amma guyyaa har'aatti dhufteetta. Har'as dhaloota kaaftee dhaloota dhaamsa kee baatanii riqicha ta'anii dhalootaaf dhaamsa dhaaman kaafattee ittiin hojjechaa akkati jirtu amanee anis waaqayyo waamichi na qaqqabnaan ilmaan keetiif dhaamsa dhaamuuf kunoo asan jira. Amma garuu dubbii tokkoon si kadhadha. Waan namni dubbatu namni qalbifachuu hin danda'u. Hin irraanfata hin dagata ittiin jijjiiramuu hin danda'u. Garuu dhugaan macaafa qulqulluu akka kana jedha. Luqaas 24:45 gubbaadha.
macaafota haa hubataniif sammuu isaanii ibseef jedhamee caafameera mitiire. Ani wannan dubbadhu hin qabu waan hafuurri kee jedhi jedhan jedhaan waan hafuurri kee jedhi jedhemmoo kan ibsuuf si maqaa Yesuus Kiristoos ani amanee mataa kiyyarra harka keedheera. Obboleessi koo obboleettiin koo iskiriina kanaa kan na ilaalaa jiraniif sagalee koo kan dhagaa jiran amma sa'aatii kanaa jalqabee maqaa Yesuus Kiristoos sammuun isaanii macaafota taabanamuuf wanti dubbatamu reemaan ati dubbattu hundumtuu jijjiirama jireenya isaaniitiif isaaniif haa ta'u sababa jijjiirama jireenya isaanii godhi sagalee kana waan gootuuf maqaa Yesuusin ulfaadhu ani dadhabaa nama kee waan na gargaartuuf galatoomi maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Kadhataa ammasiif kadhatame kana amantee fudhatteetta yoo ta'e waaqayyo inni jiraatan macaafota kana akkati hubattuuf macaafa qulqulluu akkati hubattuuf sammuu keessiif ibseera. Akka kana jedha mata dureen nuti har'a wajjiniin ilaallu nagaan siif haa ta'uudha. Haaleluyyaa. Ilaa bakka jirtu hundumatti biyya keessas jiraadhu biyya alas jiraadhu kana jechuun biyya Oromiyaa Itoophiyaa jedhamtu kana keessas jiraadhu biyya kana ala biyya hambaa keessas jiraadhu lafa kamiin baadiyyaas magaalaas jiraadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin afaan waaqaatii beera nagaan siif haa ta'u. Akka kana jedha Yesuustu ofii isaatii sa'aatii itti kana dubbatu yookaan taateen kun itti ta'utti Yesuus Kiristoos bartoota wajjiniin waggaa 3 ji'a ja'a erga jiraate booda waggaa 3 ji'a ja'affaa kanatti ofii isaatii jimaata du'e. Jimaata kamisa qabameetu jimaata fannifamee fannoorra oolee du'ee jimaatuma sana awwaalameetu isa booda dilbata ganama yookaas immoo akka kana jedha guyyaa jalqaba torbanii gaafa sanbata guddaadha. Kana jechuun dilbata ganama bariidhaantu du'aa ka'eetu ganama arganiiru Maariyaam Magdalaafaan arganiiru kaan isaanii immoo lallaba Maariyaam Magdalaafaa dhaga'anii dhaqanii boolla keessaa Kiristoosiin dhabaniiru. Irraan sinii deebi'aa lallaba Maariyaam Magdalaafaan Kiristoosiin boolla keessatti hin argine tarii reeffa isaa fuudhanii iddoo biraa kaa'an ta'e hin beennu jedhanii Maariyaam Magdalaan lallaba isheen dhuftee lallabdee Pheexroos faan dhaqanii boollatti nammaniiru dhaqanii iddoo awwaala Yesuusitti nammaniiru iddoo awwaala Yesuusitti nammanii garuu Yesuusiin hin arganne waan ta'eef wanti ta'u sun hundumtiyyuu isaaniif gaaffii ture maaliif eessa dhaqee reeffa isaa maaltu fuudhee bakkeedhaan wanti odeeffamu waan biraa ilaali. Waa sadiitu ta'e wanti sadan ta'e gummaanni tokko silaa barsiisaa isaanii of biraa dhaban du'aan ilaalaa nama ilaallatan nama isa ilaalanii waggaa 3 ji'a ja'a guutuu inni kaan qurxummii qabuu dhiise inni kaan qaraxa fuuchuu dhiise inni kaan hojjetaa mootummaa ta'uu dhiise wanni hundumaa dhiisanii isa duukaa bu'an waggaa 3 ji'a ja'a erga wajjiniin taa'anii booda garuu akka tasaa ta'ee du'a fannootiin of biraa dhaban du'a fannootiin of biraa dhabuun isaaniif gadda guddaadha. Kun tokko taatee isaan mudateedha. Isa lammaffaa immoo Yihuudoonni Yesuusiin fannisan Yihuudoonni Yesuus Kiristoosiin fannisanii jara kanallee numa barbaadu. Sababiin isaa Pheexroos gaaficha gaafa galgala sana gane kamisa galgala gaafa ganee Pheexroos akka kana jedhanii namtichi kun namticha Galiilaati kunoo akkaataan dubbii isaallee isaa'ee isuma fakkaataa jedhaniin isa booddee Pheexroos ganee baqatee bade. Sababa kanaaf warri Fariisotaa jara kana hin barbaadila. Yesuusiin balleessaniiru, Yesuusiin ajjeesaniiru. Kanaaf iyyuu Yesuusiin ajjeesanii hin dhiisan waan ta'eef amaleeffannaa kana qabu waan ta'eef jarri kun sodaa guddaatti nammaniiru. Yihuudoota sodaataniiru. Barsiisaa isaanii of biraa dhaban. Bara barsiisaan isaanii jiru yoo sawwaa jedhaniin maaliif kana gootu maaliif soomtan maaliif kana gootan gaafa isaan jedhaniin kan deebisu barsiisaa isaanii ture. Amma barsiisaa isaanii du'a fannoon of biraa dhabaniiru. Tokko isa lammaffaa immoo Yihuudoonni kun isaan gaaddi waan ta'eef sodaa Yihuudootaatiif jedhala macaafni qulqulluun Yihuudoota waan sodaataniif mana cufatanii taa'aniidha. Ilaalaa. Yihuudoota waan sodaataniif mana cufatanii ta'an kun rakkoo lammaffaa isaan mudate. Rakkoo inni sadaffaan isaan mudate immoo maal yennaa jettan barsiisaa isaanii lafa awwaalame sanaati as buutee isaa dhabame. Reeffuma isaati as buutee isaa dhabame. Ila jiraadha jedhamu reeffa isaati as buutee dhabame. Kun rakkoo sadan Yihuudoota bartoota gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyya sana keessatti mudateedha. Rakkoo kanaan cinqamanii taa'aa jiru. Ilaa dhaamsa sii qaba.
Wannati ilaaltu si duraa dhabameera yoo ta'e waaqayyoon ilaaltee bara jireenya kee gatii kaffalteetta yennaa ta'e kiristaanummaa keef gatii kaffalteetta yennaa ta'e lafti lafa onaa ta'uu isaarraa kan ka'e tareetii waaqayyoon isa abdattee duukaa adeemaa turtes akka waan inni si jalaa dhokateetti of biraa dhabdeetta yoo ta'e misiraachoo tokkoon sitti muudhaaf deema waaqayyo nagaan siifa ta'u siin jedheera. Sababa kanarraa kan kee lapheen kee gadi bu'eera yoo ta'e sababa kanarraa kan kee gadditeetta yoo ta'e waaqayyo akka waan inni si hin beekne akka waan inni si wajjiniin hin jirreetti as buutee waaqayyoo dhabdee sagalee isaas of biraa dhabdee keessuma biyya ambaa keessa jirta yoo ta'e sagalee keenya akka kana dhaga'uurra kan darbe parsanaalii waaqayyoon arguun sitti rakkoo ta'eera yoo ta'e misiraachoo tokkoon sitti sagalee kanaan waaqayyo inni jiraatan nagaan siifa ta'u si biran jira siin jedheera. Haaleluyyaa. Isa lammaffaa jarri kun Yihuudoota sodaatan argiteetta. Jireenya namni dachee kanarraati Misaa'eliin dhala namaa wal qixamiidhu maanii yennaa jettan Misaa'elii magaalaa tokkotti yoo gadhiifte namni kaan keessaa fi namni kaan keessaa jiraata bar haa ta'u iyyuu malee Misaa'eliin dhala namaa hunda wal qixamiidhu maal yennaa jettan sodaadha. Irraan isinii deebi'a. Misaa'eliin dachee kana keessaa dhala namaa guutummaa wal qixamiidhu maanii yennaa jettan sodaadha. Argitee? Tibbana an irra lallabaa jiru kana ji'oota muraasa yookaan waan waggaa tokkoon caalle kana duraa kaasee addunyaan kun guutummaan Misaa'eliidha wal dabaddabdee takka wal fixxee hin beektu. Bara lola addunyaa tokkoffaa bara lola addunyaa lammaffaas nama hunda dhume miti bara nama hunda sodaate miti. Sababiin isaa rasaasni rasaasa namuma argate ajjeesa waan ta'eef. Sodaan garuu rasaasa hamaa kan dhala addaamiin wal qixamiidhuudha bara. Argitee? Bara ammaa kana dur Ameerikaan boontee jiraattu dur Ameerikaanii ana malee namni hin jiru jettu asiin baate baha giddu galeessaatti achi duultu asiin eessatti duultu dabalatee dachee kanarratti ilan nama hunda dhume miti bara nama hunda sodaan dhume malee irraan isinii deebi'a. Nama hunda koronaadhaan dhume miti nama hundatu sodaadhaan dhume malee. Argitee rakkoo koronaa jedhamu yookaas dhibee vaayirasii koronaa jedhamutu sa'aatii kanatti addunyaa jeeqaa jira. Addunyaa miidiyaan addunyaa hundumtu walqixa akka uummanni addunyaadhaa sodaatantu labsaa jiru. Argitee Misaa'eliin dachee kana guutummaa walqixa miidhu hin jiru. Bara Kooriyaan kaatee lakkii niwukilarii oomishiteedhaan Itoophiyaan hin sodaanne yookaan immoo biyyi biraan sodaanne kan sodaatee wargamaa ture Ameerikaadhuma fa'i. Argitee gaafa koronaan dhufu garuu sodaa addunyaa guutuu ta'ee dhufe dhalli namaa beekaan wallaalaan namni koronaan sodaatan hin jiru. Sababa kanaaf tibbana nuyi amma irra jirru tibbana nama dubbii kana sitti maa jiru keessa dachee kana guutummaarraati wanti dhaga'amaa jiru sagalee sodaa guddaadha. Innis maaloodha yennaa jettan koronaa vaayirasiin nama ajjeesaa jedha. Argitee namni hunduu walqixa dhumnee baru nama hunduu walqixa sodaadhaan dhume malee irraan sii deebi'a. Namni hunduu walqixa dhukkubsatee dhumne nama hunduu walqixa sodaadhaan dhume malee. Argitee kanaaf sodaan Misaa'elii dhala namaa walqixa miidhuudha bara. Kanarraa kan ka'e macaafni qulqulluun bakka hundumatti iyyuu yennaa ilaalte abbootii mul'ataa gaafa kaasu macaafni qulqulluun akka kana jedhan hin sodaatin jedhan. Musee bira dhufee hin sodaatin jedhan. Iyyaasuun bira dhufee hin sodaatin jedhan. Maaliif yennaa jette Musee bira dhattee yoo hin sodaatin jette malee Iyyaasuun bira dhufte yoo hin sodaatin jette malee vaayirasiin dhala namaa miidhu. Misaa'eliin seexanaa inni guddaan jalqaba lubbuu kee baasuu osoo hin taane jalqaba sodaadhaan si ajjeesuudha bara. Akka jedhu warri adiin cowards die so many times before their days jedhu. Sodaatonni yookaas immoo lolli du'uu isaaniin dura si'a meeqa du'eedha. Argitee sodaadhaan si'a meeqa duulan si'a meeqa waalamaniiru bari isaan reef du'uu isaanii argite tarii gaafa rasaasuu rukute malee sodaatonni dachee kanarra jiraannaan isaan du'a isaanii dura si'a meeqa du'u bara. Sababiin isaa vaayirasiin sodaa jedhamtu kun vaayirasii du'a gara samtuudha waan ta'eef. Ilaalli bartootas waan kanatu mudate argitanii jalqabaa. Barsiisaa isaanii isaan duukaa ture. Barsiisaan isaanii immoo isaan biraa du'aan fudhatamee jennaan immoo amma immoo Yihuudoonni sodaatti itti natte maaliif jennaan jette duuka buutota isaaniitii duuka buutota isaa turtanii isin hin himnu jette. Omaan goonilaa Yihuudoonni itti ba'anii dullaan fudhanne sodaa Yihuudotaa garuu balbala cufatanii ta'an. Argitee
Nuyi bara fincilaa keessumaati bara fincilee dirree Oromiyaatiif dirree Itoophiyaarra jiru keessa namni filannoo isaatiin miidiyaa dhaggeeffatee balbala cufatee ta'a. Warri kun garuu miidiyaan irratti labsame osoo hin taane yookaas immoo namni balbala cufadhaa jedhee osoo hin taane sodaan balbala cufachiisee taa'eera. Sodaan balbala jireenya keessa cufachiiseera yoo ta'e. Ilaa sitta dhima akka eenyu banuu hin dandeenyetti sodaan balbala jireenya keessa cufachiiseera yoo ta'e keessaan dukkana alaanis dukkana gadi baatus sodaa jireenyaa qabda yoo ta'e cufattee teessus immoo keessi jireenya kee dukkanaa'eera yoo ta'e ani misiraachoo tokko sitti hima innichi balbala banuun isa hin barbaachifne mana dukkanaa jireenya hadhaa'aa fi jireenya abdii kutannaa jireenya bor maalan ta'a eegar maalan ta'a jedhan kana keessatti inni hangafa nagaa ta'e Kiristoos mana kee dhufeera. Haaleluyyaa. Kanaaf inni sadaffaan immoo barsiisaan isaanii boolla keessaa badeera waan ta'eef sababa barsiisaan isaanii boolla keessaa badeefis ijoolleen falan qabdu laata. Tarii maaltu beeka reeffa barsiisaa isaanii bakkeedha odeeffamu tokkotu jira. Innis maanii yennaa ittiin gaafa Yesuus du'aa ka'e labsii labsame tokkotu jira. Kaleessa Kiristoos Yesuusiin awwaala ilal kan awwaale fariisota miti bara. Kan awwaale warra aangoo qaban miti. Kan awwaale luboota miti. Kan awwaale namticha Yoosef jedhamutu lafa awwaalaa ofii isaatii qopheeffate keessatti dhaqee Yesuusiin awwaale. Haa ta'utii garuu lafa awwaalaa ofii bitanii awwaalle ofii qotanii awwaalle. Niran isaan achirratti yoo tottore iyyuu barbaadu lafuma namni biraa awwaalettitu dubbii wayii dhaga'anii innis guyyaa sadaffaatti namichi kun du'aanan ka'a jedheera waan jedhu dhaga'aniiru waan ta'eef dhaqanii chaappaatti godhan. Kana qofa miti ani immoo iccitii wayii sitti hima. Yesuus Kiristoos gaafa qaraaniyoo gubbaarratti du'e. Du'a nama cubbamaa du'e, du'i nama cubbamaa, du'a nama abaaramaa du'e, du'a nama abaaramaa immoo kan du'e si oluma dhaqala akka Abrahaam fa'aa jannata dhaqu. Isaan du'a nama qajeelaa du'a waan ta'eef isaan jannata dhaqu. Inni garuu du'a nama cubbamaa du'e waan ta'eef kallattiidhumaan eessa dhaqa yennaa itti si olitti gadi bu'e. Si olitti kan inni gadi bu'e seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 hojiitti hiikuudhaaf. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa maal jedha? Siif dubartittii gidduu, sanyii keetiif sanyii ishee gidduu bara baraan diinummaa nan buusan. Haaleluyyaa. Inni immoo dhufee mataa kee buruusaa eewutti labsiin kun kan kennamaa jiru. Labsiin kun kan labsame yookaan murtoo dhaddacha komaandi poostiin jannata edeniin keessatti hundeeffame irrattitu himatamaa sadaffaa dhaddacha edeniin kan ta'e bofarratti murtiin kun kennama maal jedhe isa dhufee mataa kee dhidhiita. Inni kam inni sanyii dubartittii kanarraa dhalatu tokko dhufeetu mataa kee gad dhidhiitaa jedheen. Haaleluyyaa. Kanaaf ilalle. Keezii inni jalqabaa Kiristoos gara si'ooliin dhaquu fi du'a nama abaaramaa du'e waan ta'eef du'a nama cubbamaa cubbuu dhala Addaam sanyii Addaamiin fudhatee du'e waan ta'eef namni cubbamaa ta'ee du'e immoo akka jedhamti Qorontos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 gubbaan isinii dubbisa akka kana jedha. Boqonnaa 5 lakkoofsa 21 gubbaadha akka kana jedha. Haaleluyyaa. Ilal Yesuus du'a nama cubbamaa du'e waan ta'eef dirqama akka nama cubbamaadhaa si waliin dhaquun dirqama. Akka warra qajeelotaa, akka warra Nooyifaa, akka warra Abrahaamfaa, akka warra Isiyaaq, Yaaqoobbaa, akka warra Daawwitfaa jannata nanneenni. Maaliif jennaa jette inni sababa keenyaaf jedhee cubbamaa miti cubbuu ta'e inni. Haaleluyyaa. Akka kana jedha. Qorontos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21. Isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera. Irransii deebi'aa akka kana jedha. Isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera jedhee hiiki isaa jedhetti immoo maal jedha? Isa cubbamaa jedhu kana baay'ee cubbuu jedhuedha. Amaariffa isaarraa utuun isinii dubbisee akka jedha. እርሱ ኃጢአት ያላወቀውን እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ እርሱ ኃጢአት ያላወቀውን ስለኛ ብሎ ኃጢአት አደረገ ጀር አርግቴ እግዚአብሔር ኢየሱስ ይፈማ ታሪያ አፋን ኦሮሞቲ ነምበር ሲሳይሮ ዋንቴፍ ኦቦሌሰ ኦቦሌቲ ኮ አፋን ማረፋ ግዱማ ኩቆፍ ይፈማ መጫፈ ቁልቁሉ ኢሳ ከነ ማረፋ ከነራ ከለቲ ዱማን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆሮንቶስ ሰለምፋ በቆና ሸለኮፍ ሰደሚ ተቆራቲ ጩቡተ ኤጀዳ ilaal argite anamma cubbamaadha malee cubbuu miti yan argite mucaan udaan laaxxe tokko udaan laaxxe jedhama malee yookaas immoo dhoqqee laaxxe jedhama malee mucattiin dhoqqee taatee hin jedhamu. Sababa kanarraa kan ka'e faloon mucattii kanaaf qabamu maanii yennaa jettan mucattiin mucaadha waan ta'eef mucattii fuudhanii itti miicanii xuricha yookaan kosicha itti miicu. Haa ta'utii garuu kosii
yoo qodaa kosiitti walitti qaban gaafa warri kosii barbaadan dhufanii kosiin sun gaffuudhamee gatamee qodaan kosii sun qulqullaa'ee ol deebi'a. Akka jechuudha cubbamaadha jechuun qodaa kosiiti jechaadha. Kanaafiyyuu kosii kana keessaa dhangala'aa malee qodaa kosii kana miti kan badu. Qodaan kosii kun faayidaa qaba. Kosiitu keessaa dhangala'aa malee. Macaafni qulqulluun garuu Kiristoosiin cubbamaa isa godheen jedhula. Amaariffisaas Ingiliffisaas maal jedhaa? Cubbuu isa taasiseera. Cubbuu ijaa ta'eef Kiristoos akka nama kosii asii baasee dallaadhaa alatti dhaqee gatu dallaa Yerusaalemii alatti kan inni dhaqee fannifameef maaliif jennaa jette macaafni qulqulluun Kiristoos Yesuusiin Waaqayyo nuyi karaa Kiristoosiin qajeelina Waaqayyo akka argannutti. Kana jechuun nuyi qajeelummaa Waaqayyo akka taanutti isa takkaa cubbuun isa hin beekne sana. Hallelujah. Isa takka cubbuun isa beeku innis cubbuun beeku bara. Haa ta'u iyyuu malee sababa koof sababa keef jedhee Kiristoos Yesuusiin Waaqayyo cubbuu isa taasisee abaaramaa isa taasisee dallaa Yerusaalemii alatti akka kosii hin gatamutti dallaa Yerusaalemii alatti dhaqanii akka fannisan isa taasise bara. Maaliif jennaa itti anaaf jedhee siif jedheeti. Marree namtichi du'a nama cubbamaa du'e cubbuu ta'ee namtichi du'e kun jannata dhaquu hin danda'u. Eessa dhaqa malee si olitti si gigaatee gadi bu'a malee lafan silaa dhaquu qabu lafatti silaa dhaquu qabdu jannata edeniin jechuun lafan silaa gaditti bu'uu qabu si olitti gadi bu'ee anaaf garuu jannata naa jijjiiruun dirqama isaati. Barcuma addaamii fi barcuma isaa waliin geeddarachuun dirqama isaati waan ta'eef Kiristoos Yesuus du'a nama cubbamaa gaafa du'u eessatti gadi bu'eera? Si olitti gadi bu'eera. Kanaaf si olitti gaafa gadi bu'u immoo cal jedheedhuma si olitti gadi hin buune seera uumamaa boqonnaa 3:15 irraati akka jedhe inni immoo dhufee mataa kee gadhiita isa jedhu sana raawwachuu dhaqe waan ta'eef seexanaa wajjin wal'aansootti galee Yesuus dhaqe. Isa booddee wal'aansoo qabe kanaan mataa jawwicharra ejjete furtuu barootaaf dhaloota sanyii addaamiin si oliin keessatti gadittise san harkaa fuudhee balbala si oliin banaatti hambise. Ina amantaa har'a seexanni balbala banaatti ba'ee galaa bara. Sababa kanaaf gaafa Yesuus du'ee si olitti gadi si gigaatu wal'aansoo hamaan hangafa seexanaa fi hangafa mootummaa Waaqayyoo Kiristoosiin gidduutti godhame sun injifannoo Kiristoosiin goolabamaa akka jiru kan barte ergamtuun seexanaa dhuftee maal jetteen awwaala ofii isaaniitii hin cufin ittiin awwaalin awwaala ofii isaaniitii hin bitiniif kafana ofii kafananii hin awwaaliniintu dhufanii chaappaatti godhanii loltoota itti ka'an maaliif jennaa jette akkanaa galetti kun magaletii naa dhufee danni kun edaa seexan asiin ajjeesiftee Yesuusiin dhabamsiisuuf gaafa see yaaddu achiin si olitti gaditti bu'eennan namtichi nuyi fannifne achiin si oliin dhufee furtuu fudhateera waan ta'eef furtuu fuudhee akka inni ol asiin ol hin baane maal godhaa jettee dhagichatti chaappaa godhaatiin loltuurra kaa'ee eegaa jettee hin danda'amne. Nichi qomoo warra jiraattotaa gidduudhaa bahee dhufe sun jiraataan bara baraan du'isan dandeenye sun utuu isaan dhagaadhaan cufanii chaappaa irra kaa'anii loltuu bebbeekamoo achi kaa'anii saragallaa biddaatiin utuu eegaa jiranii meeshaa bara sana qabu jedhamaniin utuu eegaa jiranii inni du'ee hafuu hin danda'u waan ta'eef garuu awwaala diigee ka'eera. Haaleluyyaa. Kanaaf yeroo du'ee ilaala. Du'eera hin jiraatudhanii ajjeefnaani du'ee immoo du'aa ka'e gaafa inni du'aa ka'u immoo labsii lammaffaa baasan labsii lammaffaa maal Yesuus kun du'aan kaane eenyutu reeffa isaate bartoota reeffa isaateeran ilaaliga bartoonni isaatii amma Yesuus dhufee nagaan isiniif haa ta'u jedhuun kanatti eessa gidduu jiru yenna eegdan cinqama hamaa kana gidduu jiru tokko reeffa gooftaa isaanii hatanidhanii hanna reeffaatiin himatamuudhaaf deemuu bara irra sii deebi'aa ala sirriitti dhagee. Isa tokkoffaa siluma Yihuudoonni bartootan jaallatu waan ta'eef dura bu'aa isaanii ajjeefteetti warra kana immoo barbaaddee ajjeesuudha kaayyoonse. Kanaaf sodaa qabu kun tokko sodaan isaanii inni sadaffaan naasuun isaanii gaddi isaanii inni sadaffaan immoo maal jennaa jette Yesuus reeffisa du'aa ka'eera jiraatan qomoo jireenyaadhaa du'ee hafuu hin danda'u waan ta'eef inni awwaala diigee ka'eera jarri immoo kana amantee fudhachuun barbaanne waan ta'eef Yesuus du'aan kaane reeffa isaa bartoota isaa taate jetteetti. Jedhamee labsamaa jira bakkeedha waan ta'eef eger reeffa hatamuun reeffaa yookiin bartootatti himatamuudhaaf waan ta'eef kanaaf dirqama dhokachuutu irra ture. Yeroo kana keessa yeroo isaan cinqama du'aa kana keessa jiran yeroo isaan mana alaanis keessaanii cufatanii Yihuudoota sodaatanii utuu isaan taa'anii innichi balbala rukutee naa banaan jenne Yesuus Kiristoos girgiddaa gidduudhaan bahee dhufe. Haaleluyyaa. Argitee?
utuu dhufee balbala rukute ilaa irraan sii deebi'a utuu dhufee balbala rukuteera ta'eetii balbala ittiin banan maaliif yennaa itti akkamitti balbala banta dhufe jedheen balbala bana dhiisi kan Yesuusiin gaafa Phexros mana hidhaatii ba'ee dhufe koo jarri Phexros sagaleedhaan balbala rukute ana utuu inni jedhuutu lakkii isa mitiin intalli kunii hin maraatte jedhani maarree kan Phexrosiin amanuu kan hin dandeenye ilaala Phexrosiin hidhame malee hin duune bar. Phexros mana hidhaa keessaa ba'ee dhufee amanuu kan dadhaban jarri sun bara Yesuusiin immoo achi deebifne yoo ilaalle Yesuustu dhufee balbala rukute yoo ta'e hin banan isaan. Sababa kanaaf beeka laphee dhaloota sana beeka rakkoo isaan mudate gaddi isaanii gadda isaati dhugaan jireenya isaanii haqni jireenya isaanii inni isaatii sana balbala isaan cufachiise maal akka ta'e beeka yoo balbala rukute sittiin banan waan ta'eef kanaaf maal gochuutu irra ture qaawwaa waan barbaaddanne haaleluyyaa qobaasaa waan barbaade gochuu kan danda'u waaqaaf lafa kana gidduu haaleluyyaa kan akkasaa kan hin jirre waaqarra kan akkasaa kan hin jirre. Balbala rukutee banachuun kan isan barbaachifne maaloo naa banaa jedhee akka Phexros fa'aa iyyachuun kan isan barbaachifne karaa kamuun lixeensaa kan hin beekamne of gidduutti argan egaa dhugaa tokkoon sitti maana dhaggeeffadhu balbala kee cufatteetta abdii kutattee hiriyaa biraa galteetta sitti duukkanaa'eera gadi baatee jireenya keef sodaa qabda maalan ta'aa yaadda'aa jirta. Haala siyaasaa na ta'u, haala dinagdee na ta'u, haala hawaasummaa na ta'u, haala amantii na ta'u, wanni barbaadeen iyyuu sodaa qabdaa jireenya kee sodaadhaan marfameera sitti duukkanaa'ee balbala jireenya kee cufatteetta eessatti baabur maaltu ta'a jechaa jirta egaa oomishiraachoo tokkoon sitti hima akkuma sagalee kana dhaga'aa jirtuun dhugaan jireenya kee tokko jijjiiramuudhaaf inni balbala kee naa bani jedhee ganaa si kadhatee si amansiisuun hin barbaachifne lafatti duukkana keessa cufattee teessu sana dhufeera Kiristoos. Hallelujah. Ilaal miirumee sitti maan jiru dhugaa macaafaaf dhugaa dirree afuuraan sitti maayira. Humaatu miirumuu nan barbaachisu dhugaa wangeela kanaan sitti maayira. Bakka ati itti abdii kutatte ikoonomiin abdii si kutachiisee jireenyi si tadhaa'ee har'a nyaadhee bulee boroo maalan ta'a jettee har'a sagabuudhaan kan cinqamaa jirtu jireenyi kan si tadhaa'e humaan qabdu wanti hundumtuu bita sitti galee mana itti cufattee teesse sana mana kophummaadhaa. Nama gidduu utuu taa'anii bara qophummaadhaa bara jireenyi lafa onaa namatti taatu nama gidduu taa'anii kophaa ta'u maatii gidduu taa'anii beela'u bar. Kanaafuu dhugaa jireenyaa tokkoon sitti hima dhugaa dirree afuuraa tokkoon sitti hima nama gidduus teessee qophummaaniif yaaddoo sodaan si cinqeera yoo ta'e magaalaadhaas baatee iddoo kamiyyuu jirta yoo ta'e biyya keetiis baatee jireenya jijjiiruuf biyya ambaa jirta yoo ta'e dhugaa jireenyaa tokkoon sitti hima lafatti cufattee teessee boo'aa gaddaa jirtu cinqamaa jirtu garamitti hambaa boriin koo maal ta'a jettutti inni jireenya kee geeddaru Kiristoos nagaa jireenyaa isa dhugaa siif fidee dhufe.